gave a reply to Nuh alayhi salam. I am a person who's a concordance approach with the Bible and conflict approach with the Quran. Because both ways, alhamdulillah. Dr. William Campbell Nuh alayhi salaami waa'ee isaa irratti deebii kenne. Ani nama macaafa qulqulluu wajjin mala wal simsiisaa fayyadamuudha. Fi ammaas wal dhibdee isaa wal simsiisuudha. Karaa lamaaniinuu alhamdulillah. Quraanni qormaata ni daba. Amma akka Dr. William Campbell deebisaa inni kenne haa gulaallu. Akka inni jedhetti gaara ol ka'aa irra meetira 15 ol akka ta'e dubbate. Bishaan gaafa Nabi Nuh ol keessan gaara irra ol meetira 15 akka ta'e dubbate. Garuu seera uumamaa boqonnaa lakkoofsa 7 lakkoofsa 19 keessatti himamee jira. Akka addunyaa guutuun bishaan jalatti liqimfamee jiru jedhamee ibsamere. Dabalataanis ragaaleen arkeoloojii har'aa fi yeroo nutti agarsiisu waa'ee bara Nuuhii yoo hidda dhalootaatiin shallagdan dhaloota Kiristoos dura jaarraa 21ffaa hanga 22ffaatti ragaaleen arkeoloojii har'a nutti agarsiisu. Bara sadaffaan Baabilooniyaa fi bara 11ffaan Gibxii dhaloota Kiristoos dura jaarraa 21ffaa fi 22ffaa keessa kan turan yoo ta'u ragaan lolaa hin turre. Isaanis osoo addaan hin citin hafaniiru. Kanaaf ragaaleen arkeoloojii nutti agarsiisu lafti bishaan keessa lixuun akka hin danda'amnee fi lafti guutuun bishaan jalatti liqimfamtee turte jedha. That it's impossible that the earth was submerged, the full earth was submerged under water in the 21st, 22nd century BC. What about the Quran? Dhaloota Kiristoos dura jaarraa 21ffaa 22ffaa keessa Quraanni hoo akkam jedha. Quraanni hoo qabxii lakkoofsa 2. Lakkii Quraanni eessatti jedha. Addunyaan guutuun bishaan jala lixe. Waa'ee Nuuhi alayhi salaamii fi qawmii isaa fi ummata isaa dubbata. Garee namoota xiqqaa yookaan tarii garee namoota guddaa ragaaleen arkeoloojii har'a ni himu. Akka arkeoloojistoonni jedhanitti nuti mormii hin qabnu. Kutaaleen addunyaa bishaan jala lixuu bishaan hin liqimfamuun isaanii ni mala. Garuu addunyaan guutuun hin danda'amu. Kanaaf alhamdulillah Quraanni arkeoloojistii keessatti argannoowwan yeroo dhiyootti argamanii waliin wal simsiisaa jira. Macaafni qulqulluun garuu wal hin simsiisu. Dabalataanis seera uumamaa boqonnaa lakkoofsa 6 lakkoofsa 15 yoo dubbiftan waa'ee Waaqayyoo isaa hundumaa danda'a dubbata. Nuh alayhi salaami kan doonii ijaaru itti nuu hima. Dheerinni isaa dhundhuma 300, bal'inni isaa dhundhuma 50, ol ka'iinsi isaas dhundhuma 30 kanna. Kuubitii meetira takkaa fi walakkaadha. Obboleessi dogoggora hojjete miila tokkoo fi walakkaadha jedhee akkasumas hiikni idil addunyaa haaraa akkas jedha. Dheerinni isaa meetira 450, bal'inni isaas meetira 75, ol ka'iinsi isaa tilmaama meetira 45 argata. Ol ka'iinsi isaa dhundhuma 30dha. Yoo kana safartan shallaggiin hojjetameera. Baay'ee xiqqaa ta'ee dhufa. 150,000 cubic feet in value of area wise 33,750. Akkasumas macaafni qulqulluun daree 3 akka turan dubbata. Lafa jala abbaa darbii tokkoffaa fi abbaa darbii lammaffaa. Kanaafuu sadan baay'isi deebii 100 fi takka dhufa. Square footii 250 argatta. Bal'inni kun 1250 square feet. Imagine. Mee yaadi gosoota addunyaa hundaa keessaa 2 100 fi takka square footii 250 keessatti keessummeeffamee jira jechuudha. Yaadi hin danda'amu. Namoonni addunyaa guutuun bal'ina hunda kuubii iskeerriitii 100 fi fuutii yookaan miila tarkaanfii miilaa 250 keessatti keessummeessifamuu ni danda'ama. Yaadi hin danda'amu. Addunyaa kanarra gosoonni miliyoonaan lakkaa'amaniitu jiru. Yaadi galma kana keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'amaniitu jiru. Ni amantaa? Nan yaadadha bara dabre karaaleetti haasaa kanneen ture. Namoonni miliyoona tokko turan. Sun walga'ii guddaa ani haasa'u irra godheedha. Alhamdulillah ayyaana rabbiitiin galata rabbiitiin ummata miliyoona takka xumura isaa arguu hin dandeenye. Dhuma ummata sanii arguu hin dandeenye. Galma hin turre qarqara galaana guddaa ture jechuun ni danda'ama. Tokkollee arguu hin dandeenye. Kan narraa duuba isaanii jiran akka dambalii bishaan dhuma booda lafa isaa hin garreeti. Namoota muraasa qofa fuuldura jiran kan natti mul'atan ture. Namoota miliyoona tokko achi turan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu yoo kaaseetii viidiyoo irratti argitan miliyoona tokko hagam akka guddaa ta'e ni hubattu.
amma mee bal'inni doonii 5 bal'ina lafa 100 takkaa fi takka iskuweer ruutii 250 yookaan meetira 150 keessatti hin danda'amu namni miliyoona hagas ga'u yoo achi keessa jira jenne. Kana caalaas guyyoota 400 nyaata nyaachaa turan waamicha uumamaaf deeman yoo jedhan namoonni miliyoona takka galma kana keessatti dhufan ni amantaa? Eegaa saayinsiidhaan wantoonni hedduun ni jiru isaan keessaa dogoggora saayinsii guddaan macaafa qulqulluu keessattis ni argamu. Keellaa irratti haasawaa godheen ture namoonni miliyoona takka achi turan sun walga'ii guddaa ture. Ani haasawaa godhe keessaa guddaa ture alhamdulillah ayyaana rabbiitiin. Ummata miliyoona takka xumura isaa arguu hin dandeenye galma hin turre waan ajaa'ibaati. Qarqara galaanaa guddaa ture jechuun ni danda'ama. Tokkollee arguu hin dandeenye dhuma kan jiru. Namoota muraasa qofaatu natti mul'ata. Gaafii itti aanu Dr. Kampiliif dhiyaata. Maayikii gara naan jiru irraa fuuna. Eeyyeen gaafii kana yookaan irra caalaan qormaata kana Dr. William Kampiliif kaasuun barbaada. Qormaata sobaa macaafa qulqulluu macaafa Maarqoos boqonnaa 16, 17 fi 18 asitti dhaggeeffattootaaf yeroo ammaa kana akka ibsa gootuun fadha. Ati amantaa kiristaanaa dhugaa ta'uu kee mirkaneessi. Right now that you are a true Christian believer. Well, I don't agree with Dr. Tole ani hiika Dr. Zakir irratti walii hin galu. Waaqayyo Yesuus ofii isaatii qaroome seexaanonni immoo eeyyee ilma waaqayyo yoo taate mana qulqullummaa irraa of darbadhu jedheen. Yesuus immoo gooftaa waaqayyo kee hin qoru. Kanaaf osoon guyyaa kana ta'e eeyyee mirkanaadha ta'uuf jira. Dinqii tokkos fuula kee duratti hojjechuuf jira jedheen waaqayyoon qora ture. Hiriyaan koo tokko horii reekiliif akkaan deemu waadaa galee ture. Kanaafan waadaa isaa eeguudhaaf murteessee asitti argame. Waaqayyoon fedha isaa akka raawwatuun amana. Haala adda ta'eedhaan garuu ani immoo waaqayyoo qoruu hin barbaadu. It's a different situation. I will not tempt God. Okay, thank you. Question for Dr. Naik.